Dubbiin akka har'a jiraatanii miti. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa nama barsiisuu kan addunyaalessaa isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin akka turtan kabajaan isiniin gaafadha. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa jechaa kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isiniin dabarsu ani gammachiista shoomeedha. Haadha manaa fi abbaa manaa qabeenya guddaa qabani tokkotu ture. Haati manaaf abbaa manaa kun baay'ee kan wal jaallatan, jireenya isaanii keessatti illee waan tokkoyyuu kan itti hin hir'anne, bara jiraatanii keessattis ilmaan 4, dhiira 3 fi intala dubaraa 1 namoota horatanitu ture. Haati manaa abbaa manaa ishee baay'ee kan hubattu, kan yaadduu fi qeensa miila isaatii hanga rifeensa mataa isaatti kan yaadduu fi kan dhiphattuu fi har'a abbaan manaan koo maal nyaate, maal dhuge, eessa oole, maaltu isa mudate, maal jedhaniin jettee dubartii yaadaa ooltudha. Abbaan manaanis haadha manaa isaatiin haati manaa koo har'a akkam taate, ni gammadde moo ni gaddite, itti toleera moo itti hin tolle, anaan na nyaachistee ofii akkam taate, uffata qulqulluu anaan uffistee ofii maal uffatte jedhee dhiphataa yaadaa fi kan ooludha. Lamaan isaanii immoo bakka tokkotti ijoollee keenyaan har'a maaltu mudate, eessa oolanii, barnoonni isaanii akkamii, jireenyi keenya isaaniif ta'eera hin taane jedhanii namoota yaadaa oolanidha. Jireenya isaanii fooyyessuuf sammuu Rabbi kenneefiitiin boqonnaan qabanii akka dhamaatii isaaniitti Rabbis isaan milkeesseera. Kanaan otoo jiranii guyyaa tokko garuu abbaan manaan abjuu argaa. Kunis ijoolleensaa hiyyoomanii uffata ciccitaa, nyaata hambaa mana caccabaa keessa otuu jiraatanii haati manaansaa daaraa fakkaattee waan dibattu dhabdee, wanti nyaatamu wanti dhugamu dhibee, qabeenyi isaa nama biras baankii irras harka isaarras jiru duwwaa ta'ee ofiis uffata ciccitaa qaama foolii qabu bishaan tuqee hin beekneen abjuu keessatti of argaa. Akkuma argeenis wareeree ka'ee maal yaa Rabbii, anaa fi haati manaa koo qabeenya amma kana ijoollee keenyaafis mataa keenyaafis horreerraa akkamitti abjuu kanan argaa jedhee gungumee deebi'ee rafaa. Haati manaa isaa immoo faallaadhaan ishii abbaan manaa ishee fi ijoolleen ishee jireenya qananii kanaa olii eebba, gammachuu, jaalala qabu argitee ni bulti. Abbaan manaan ganama barii ka'ee yaa haadha manaa koo waan tokkon sitti himaa jedhee ni gaafataanii. Yeroo kanatti isheenis maal jettee yeroo gaafattu abjuu argee bule isheetti himaa. Ajaa'ibsiifachuun isheen immoo faallaa abjuu kanaa akka argiteetti himti. Yeroo kanatti lamaanuu bitaa itti galee gaaffii otoo itti ta'uu hiika abjuu isaanii otoo hin argatiin guyyaa sana oolanii. Galgalaa'ee deebi'anii yeroo rafan abbaan manaan abjuu haadha manaa kaleessaa, haati manaa immoo abjuu abbaa manaa kaleessaa deebi'anii arguu. Ganama barii akkuma ka'aniinis abbaan manaa haadha manaatiin, haati manaa abbaa manaadhaan abjuu akkanaan argee maalidhaa jedhanii wal gaafatu. Har'as gaaffii itti ta'ee guyyaa guutuu deebii otoo hin argatiin oolanii. Ammas guyyaa sadaffaa deebi'anii yeroo rafan haati manaas abbaan manaas abjuu guyyaa jalqabaa argan kan mataa mataa isaanii irra deddeebi'anii arganii. Ganama bariis abjuu isaanii walitti himanii. Erga kanaa abbaan manaan waa malee abjuu kanaan rakkachaa hin jirru, deemnee nama beeku gaafannee furmaata isaa argan jechuun
baadiyyaa bakka fagoo nama abjuu hiikuu beeka jedhan bira wal qabatanii deemanii jaarsa nama guddaa umriidhaan deemeerutu abjuu kana hiikaa yerootti dubbatan abjuu isaanii akkana jedhee hiikeefi yaa ijoollee koo isiniin waaqatu sin jaallataa manni keessan dhukkubaan balaadhaan rukutamuuf ture sababa dhukkubaa fi balaa kanaan qabeenya keessan ni dhabdu ture haa ta'uutii garuu kanaan booddee kanaan olitti eebbifamtanii jiraachuu yoo feetan waan qabdan namaaf qoodaa abjuun kun kan isinitti himu haala kanaan ijoollee keessanii fi mataa keessaniif qofa dhamaatanii jireenya kan itti fuftan yoo ta'e waan qabdan dhabuu akka dandeessan haa ta'uutii garuu hiyyeessa guyyaatti illee si'a tokko nyaachuu uffachuu kan hin dandeenyeef yoo dhaqqabdan kanaan olitti jireenyi keessan ni eebbifama jedhee waan gochuu qabanitti himuun jaarsi kun ofirraa gaggeesse dhugumatti kana dura namoonni kun mataa isaaniif malee kan Rabbi sammuu isaanii eebbisee kennee fi qabeenya isaaniin hanga kanaatti dhimmanii hiyyeessaaf hin dhaabbatanii keessumaa rakkoon abbaa manaa immoo akkuma ani dafqeen argadhe namni kaanillee dafqee argatu kan jedhu ilaalcha badaa qabaa namni hedduun lafa kanarra kan jiru hanga sammuunsaa bifa nagaatiin jirutti dafqee wanta danda'uun hojjetee jiraata haa ta'uutii garuu gariiniif jireenyi isaa yeroo fooyya'u gariin immoo umrii isaa guutuu rakkinatti umrii isaa guutuu dhama'uu jireenya isaa dabarsaa kaan immoo rakkateeyyuu kadhachuudhaaf daandiitti ba'aa kaan immoo dhukkubsatee umrii isaa hafte sireerratti dabarsaa kaan immoo mana adabaa keessa jiraataa warreen kanaaf hin dhaqqabdu taanaan ati boru ni hiyyoomta jedhee abjuudhaan mul'ata Rabbi namoota kanatti barsiisee erga kanaa isaanis jijjiiramuun waan qaban irraa namaaf qooduun uffisuun nyaachisuun kan dhukkubsate gaafachuun jireenya isaanii yeroo gaggeessan kanaan dura kan qabaniin olitti waan qabanii eebba argatee gammadanii ijoollee isaanii waliin jireenya isaanii itti fufanii kan hojjennee argannu tarii dhamaatii keenyaanii haa ta'uutii garuu gaheen Rabbii hiyyeessa nyaachisuu kan daara dhabe daara baasuu waan ta'eef kanallee akka goonu nu dirqamsiisaa kana gochuu baannaan qabeenyi mataa keenya qofatti tuullanni lakkoofsa malee jireenya hiika qabu nuuf hin laatu yeroo namaaf kenninu hiyyeessa yeroo gargaarru nuuf illee ni kennamaa manaa fi jireenya keenyatu eebba qabaa kana haa goonuun dhaamsa Oromiyaa 24 guyyaa har'aa yeroo ta'u Rabbi biyya keenyaaf nagaa haa deebisu yoo jaallattan laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun nu jajjabeessaa jechaa seenaa gara biraa nama barsiisan nama bashannansiisan asoosama xalayaa jaalalaan hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii